Garantaanaan hin ta'uun ta'a jaalalaani wal marii tolaani. Dhugaan hin jirtu jechaadha amma dhugaan hin jirtu. Soo guyyaa tokko jakeetiin hin argin bolee dhaabbadhu na eegeetteeni dhaabbatee si eegu gudii riyaan koo taate akka tokkoo keerra ga'uun barbaadu. Gadheen guyyaa tokkotti sin zaraftee sin irraa baddi. Akka leessatti guyyaa dheengaddaa wajjin hin turre. Dubartoonni please adara abbaaf haadha keessan kan darbi tokko nama tokko nama hinna. Yeroo du'uuf dhiyaatu natti fakkaata wanta kana inni riikardi godhee gadhiise dootikaa bakka isiin nutti dhuftu hin beekamu. Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Orooshow har'a osoo hin galin golfiisaa jira maaliif maal argitanii atoo viidiyoo tachin seeniin na golfiisuu jalqabe maaliif akkam jirtu isiniin jira arras viidiyoo baarsa bashannansiisoo baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira Oromii gara chaanala kana taaraa dhuftan dabaatii subscribe godhaatii maatii chaanala kana ta'an isiniin jira viidiyoo kanas hamma xumuraatti ilaaluun dagatina hundi keessanuu osoo namni tokko naaf like gochuudhaan jalqaban isiniin jira kaleessa immoo community tokko isiniif gadhiisen ture achirratti gaafii feetan ijoolleen baay'een comment jalattis na gaafataa turtani kanaan dura walumatti qabeen viidiyoo tokkoon isiniif deebisa jedheetan photo post isiniif godheen ture achirratti galtanii gaafii feetan na gaafachuu dandeessu maybe viidiyoo kana jalattis gaafii feetan na gaafachuu dandeessu gaafii anaaf qabdan jechaadha jaalallee qabdaa qofa akkan jenna maaliifuu haasaa isinitti dhiyeessuun qabu gara video ramu walaloo bareedduu si dhaggeeffanname shamarraniif ila yoonatti heerumte dirreetti raata nyaattee finfinneetti faxarta ameerikaatti laaqantee kanaadaatti dabarta biyyoota gurguddoo addunyaa kanarra hunda sin daawwachiisa baasiin kee anarra konkolaataa feete halluu hawwachiisa bitee siif laadheetiin barsi gammachiisa addunyaa guutuurran xiyyaaraan si kaachisa turkiitti harkasiif dhiqeen dubaa'ii si nyaachisa aara galfattee teessa hojii tokkoon hojjettu uffata ganama uffatte sa'aa boodan uffattu kan akka Mansuur Jamaal shittooleef konkolaataa biteen siif kennaa kootu qalbiin kee maaf sodaata jedhee sitti fakkeessee waan hin jirreen sin sobu allubbuu kootiin ala sumuunii cabduun qabu maal qabdaree yoo jette tokkoffaa obsan qaba obsee darbuun danda'a lammaffaa abdiin qaba hundayyuutti manga'a sadaffaa jaalalan qaba jaalala isa qulqulluu isan siif kenna malee kijibaa waliin ullu liqimsi afaan koo hacitu la afaan kazila dubartoonni abdii kutadhaa isayyuu walaloon kun ila waan baay'ee qaba of keessaa isinii galee dhugaas qaba ይሄ ፖስት ወንዶችን ብቻ ነው የሚመለከተው ወንዶችን ብቻ ሴቶች ይለፉ አመሰግናለሁ ሴቶች ስላለፋችሁ ወንዶች እና ቺኪ ኬትቹ ለካፌቲና ቀጠርቱ ካፌ ቡና ምናምን ሻይ ጋበዙ ፊና ዋምቱ ጎደኞተሽ አፉር ሸም ምናምን ግርወቴ አከቀብዴ አርኪፍቴ ፊዲ ተንጋጋቴ ቱዱፍቲ አካሲዮታ ይጀቹ ሱታ ጀዲቲ መነፊንጫኔን ገይ ዱፋ ሽንቲ ቤቲን ገይ ዱፋ ጀዲቱ ሽልክ ጀዲቱ ማሊ ዳቀብደ ጎደኞተሽ አፉር ሸንጋን ጋበስቱ ይዳቀብደ ዮጨለልቴው ቦደ ይሳምኒ ሳንተ ዮጨለልቴው ጎርሰ ከነ ቀበዱ አንተ ቄሮ እና ጎደኞተሽ አርኪስቴ ዱፍቴ ወለቅ ጀዲ መነፊንጫኔን ጋ ጀዲቲ ወለቅጣ አለቀ ደቀቀ እንዴ ማሊ ዳንኬ እንተው መነፊንጫኔን ጋ ጀዲቲ ውልቅ አገሰኒቱ ሚቲ ረዴቢውን በርባዚ ይቻላል ጎን Sanjijjiiruun itoomiyessu gullichaani garantaanaan hin ta'uun ta'a jaalalaani wal marii tolaani waliin horree shantama yaafnadhaan kan eege shan bubbultee shantama ta'a yooman beeke ani jaalataan kee ufatullee sitti garaan koo arras banaa jira ulaan koo deebituu keetuma onniin koo Kekuwan nama dinku baye oh damakam isi tadae isi murte nama mach dhugaan hin jirtu jechaadha amma dhugaan hin jirtu aan isuma dhuguma onneensi seetan ture isinii galee ijoolleen keenya biyya arabaa teessanii dhiiraa fi biidhaan jaalattanii osoo guyyaa tokko jakeetiin hin argin bolee dhaabbadhu na eegeetteeni dhaabbatee si eegu ani hin beeku akkuma itti sammuun keessan yaadu akkuma itti si yaaddan eessuma akkasin dhalattan sammuma akkamii rabbi akkasinii kenne waan dhibichaa naa beeku gudii riyaan koo taate
akka tokkoo kee irra ga'uun barbaadu akka sirraa hin geenyeef garuu sammuu kee banii dhaggeeffadhu inni har'a kanarra ishintala kanarra ga'e boru sirra singaa ijoollee maaluma yoo taatan akkanatti of gattanii dhiira eenyummaa isaa hin beekne bolee dhaabbadhu na eegettanii warqii birrii boorsaa silkii qabeenya waggaa meeqa biyya arabaatti dadhabdan akkamitti gadheen guyyaa tokkotti isin zaraftee isin irraa baddi riyaa koo kana waggaa 5 ol erga wal barreen talitti kana faana garuu icciitii isa kana natti mattee hin beektu eenyutu si eegan jedheen obboleessa koo hangafa kootu na eeganaan jette ergaa achi geessee garuu garatti baafattu garatti dubbattu wallaallan dhuftee kana natti odeeffatti jechuudha guyyaa 3 mana haalgaa ishii faana buleeti gaafa ishii gara warra kootiin deema jettee manuma haalgaa sana keessatti mi'a ishii dhiistee mana mataa deemtu waan ishii godhee bade dhaggeeffadha. nagaa waaqayyo siif haa ta'u siin jedha koodee koo maallatti dubbataa Isin hin galu isin jedheen isinitti haasaa jira akka irraa barattuuf of wallaaltuun hundi ta'e jechuudha. waggaa dheeraa wajjin ture tokkotu ture innis maal seete guyyaa kaleessatti guyyaa dheengaddaa wajjin hin turre har'a mataa koo sirreeffadheen gara maatii kootitti deema jedhee yoo nan hin tirii jedhu gara mana mataa deeme yeroo nan dhufu mini konjiru wuy gadaanaallee boorsaa harkattanii qabadhu jiru bilbila tokkitti qabadhee bahee tokkitti hin harkatta fee reeffumaata naa kenni kaadhoo koo waan hin godhuun qabu waan jedhu waan hin dubbadhu dhabes tinin taa'aa jira. Dhageessaniittu wanta baay'atu jira garuu hunda isaas hin dhageessisuu hin barbaadu. yaa ijoollee keenya yaa shamarran keenya daraa rabbii waaqan isin qabu of eeggannoo guddaa taasisaa of eeggannoo guddaa taasisaa dhiira guyyaa tokko ija keessanii hin argineen bolee dhaabuu na eegin jedhinaan maal hojoo salphattanii nu salphisina hedduu keetu kanaa jira inni si gaggeesse dhaabbatee si haa eegu haati kee abbaan kee dhaabbattee si haa eeddu qobaan dhalanne bineensa miti isin bineensu ilmoo fira qaba tinoo kana kenge dhumni shamarran biyya arabaa kana jechuudha. Dhugaa rabbiitifu nadheen ta'uu koo ofitti jibbee jechuudha. Please dubartoonni adara abbaaf haadha keessan kan darbi tokko nama tokko namanina asirratti waan jedhuun qabuun baay'ee tokko nama gaddisiisa namni hariinuu koo bareedaadha jedha isin amantaniif namichi sun amanamaa ta'uu hin danda'u feeggadha please adara dubartoonni keenya dubbiin jabaatteetti akka tokko. Esa olte ya kimine na tu marato shito si dibe. Yesulte maradimine yeshute karadimine Ya virane jajjabako nyate pite ganzabako. ya birane sambargite ya furane namargite Izam tikikil izim tikikil wayo izam tikikil tikikil wayo. izam tikikil izim tikikil wayo izam tikikil izim tikikil wayo Ecere kurva. ayyaro gada Ruwan de mendino. Yalo. Ecere kurva. mendeno anjari wara Asgaragal ya kolole asgaragal. askarakar ya korelo askarakar Ya kolole. askarakar Ya kolole. askarakar Akkuma farsoo warra waddeessa. askumara ko warra gorressa Jaalalli intalaa nama macheessa. jala shalite le meminessa Akkuma bubbee ji'a sadaasa. akkuma baane jedhe dachasa Lafaan qisee ol nama geessa. lafaan qeesse wone menessa taptabaru Yaa kolole. askarakar Yaa kolole. askarakar Yaa kolole. askarakar Oho yabba boole. oho ya babolio Oho yabba boole. oho ya babolio Kaale saa galgalaa yabba boole. ande gara kasa ya babolio
ኧረ እናቴ ትሙት አንተ ሙሉ ዘፈን አልበም እንዳለ እንትን እንደ አልበም ነው እንደምታጨፍረኝ ኮልፎ በርባና ጀርባ ከነበረ Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Obboleessi keenya Kadir Ahmad galgala kanagaa hospitaala keessatti gara Akiraa deemee jira. Obboleessi keenya ji'oota 10 oliif dhukkubsatee erga sireerratti hafee bubbulee jira jechuudha. Namoonni baay'een keessan akka inni yaalamuuf akka inni fayyuuf deeggarsa gochaa turtaniittu. Haa ta'u malee garuu har'a galgala bakka deebii hin qabnetti deemee jira. Obboleessa keenya Kadiriif Rabbi jannatal firdoosiin haa waffaqu du'aa godhaafi. Akkuma argitan baay'ee tokko nama gaddisiisa. በደም ኃይል ነው ያለሁት 9 ወር ሙሉ የተዋቸውኝ ይኸው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሻለሁ። ላሳውቃችሁ ነው ጓደኞቼ 9 ወር ሙሉ የተዋቸውኝ ማለት ነው። የደገፋችሁኝ ደግሞ አመሰግናለሁ። ለድጋፋችሁ እኔ ጋር ብዙ ያሳል ብዙ ተንከራተታችሁ በተለይ የሆስፒታል ነርሶች አላህ ጀዛችሁን ይክፈል። ዶክተሮች ነርሶች እነሱ ናቸው ጓደኞቼ 9 ወር ይኸው ደም የተሰጠኝ ያለ አንዲት ልጅ አለች አሜሪካ አመስግኑልኝ ሚሚ ትባላለች። የሷ ገንዘብ በእርግጥ ከ4 ወር በፊት ነው ያለቀው። ከአዲስ አበባ ሆስፒታል ወጥቼ ቤት እንደገባ 900 ሺህ ብር ልካለኝ። በሷ ረጅም ጊዜ ታክሜ ከ4 ወር በፊት አልቆ የሷ ገንዘብ ከዛ የት ልክ akkuma argitan egaa yeroo du'uuf dhiyaatu natti fakkaata wanta kana inni reekoord godhee gadhiise artistiin keenya Kadir egaa alboota garaagaraa baasuudhaan beekama. Duuti kaa bakka isin nutti dhuftu hin beekamu. Akka amantii keessaniin du'aaf qophooftanii dhumayyee eeggachuudha malee yeroo isin namatti dhuftu yeroo isin dhuftee nama qaqqabattu hin beekamu. Rabbi gaa kan jannataa taasisu. Viidiyoon raaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee reedhe yaada. Yaa'u xumura kanarras waan gaddaa isinitti dhaggeessisus hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oro Show